Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Kello miidiyaadhaa oduu har'aan isinitti hima. Mootummaan naannoo Oromiyaa qondaalota waraana bilisummaa Oromoo duraaniif muudama kennu ibse. Mootummaan naannoo Oromiyaa qondaalota waraana bilisummaa Oromoo duraanii ji'oota 2 dura muddee 1 bara 2024 mootummaa waliin waliigaltee araaraa mallatteessanii galaniif muudama laachuu beeksiseera. Qondaaltota WBO duraanii muudaman kunneen ajajaa WBO zoonii giddu galeessaa duraanii sanyii Nagaasaa dabalatee namoota 3 ta'uu ibsameera. Haaluma kanaan obbo Yaadasaa Nagaasaa yookaan sanyiin sadarkaa hoogganaa biirootti gorsaa nageenyaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uun muudamaniiru. Dabalataan obbo Oromiyaa Rabbumaa hoogganaa itti aanaa abbaa alangaa waliigala Oromiyaa obbo Toleeraa Raggaasaa hoogganaa itti aanaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa ta'uudhaan muudamuu isaanii miidiyaaleen mootummaa beeksisaniiru. Sanyii Nagaasaan waliigaltee mootummaa naannoo Oromiyaa waliin mallatteessan ilaalchisee ibsa muddee jaalaataniin waliigalteen dhimmoota nageenyaa fi hiree waraanaa irratti xiyyeeffata jedhan kun guyyoota 2 booda hojiitti akka seenu ibsanii turan. Muudama kana ilaalchisuun mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa gama miidiyaa hawaasaa isaan laateen nageenya waaraa Oromiyaa keessatti mirkaneessuuf akkasumas garaagarummaa ejjennoo siyaasaa afaan qawweetiin osoo hin taane marii fi wal hubannaadhaan furuun akka danda'amu waliigaltee mootummaa naannoo Oromiyaa fi qondaaltota WBO gidduutti taasifameen injifannoon hin haalamne galmaa'ee jira jedhe. Waliigaltee mallattaa'es qabatamaan hojiitti hiikamaa jira jedha. Adeemsi jalqabame kun akka biyyaa fi naannoo keenyaatti ijaarsa nageenyaa jalqabame fullaa'inaan mirkaneessuu fi aadaa diimokiraasii fi siyaasaa nu qoraa jiru jijjiiruu keessatti tarkaanfii fakkeenyummaa qabudha jechuun beeksiseera. Oduu keenya itti aanuun Shawaa Kaabaa Salaaleetti hidhattoonni faannoo qondaalota mootummaa ajjeesuun himame. Sochii isaanii Oromiyaa keessatti babal'isaa jiru jedhamuun kan himamu humnoonni faannoo Shawaa Kaabaa Salaaleetti qondaalota mootummaa ajjeesuutu himame. Akka kanaan Shawaa Kaabaa Salaalee aanaa Giraar Jaarsootti qondaalota mootummaa 2 ajjeesuu gabaafameera. Qondaalonni ajjeefaman kunneen Taaddasaa Tafarii itti gaafatamaa fayyaa aanaa Giraar Jaarsoo, Zinaabuu Ballaxaa itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa aanaa Giraar Jaarsoo magaaluma Fiichee qarqaratti akka ajjeefaman himame. Humnoonni faannoo naannoo Oromiyaa keessatti namoota nagaa ajjeesuu hawaasa dararuu ammeessaniiru. Tibbana godina Jimmaa aanaa Geeraa keessatti abbaa qabeenyaa tokko ajjeesuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Hundeeffama isaanii irraa qabee tumsaa kan ture mootummaa Itoophiyaas qondaalota isaa ajjeesuun irra deddeebiin dhaga'ama. Odeessa keenya birootiin Shawaa Kibba Lixaa aanaa Walisootti balaa konkolaataa qaqqabeen lubbuun namootaa darbe. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Walisoo keessatti balaa konkolaataatiin lubbuun namootaa fi qabeenya irra miidhaan ga'uu gabaafameera. Balaa tiraafikaa irra deddeebiin Oromiyaa keessatti mudatu furmaata dhabuun ammallee lubbuun namootaa galaafatamaa akka jiru gabaasni kun ibsa. Akka kanaan kaleessa Guraandhala 20 bara 2025 aanaa Walisoo ganda Guraaraa bakka addaa GFB jedhamee beekamutti halkan keessaa tilmaamaan sa'a 2 yoo ta'u balaan kun uumamee jedhame. Akkaataa balaan kun qaqqabe kan ibse gabaasichi konkolaataa fe'umsaa siinootiraakii ta'e aanaa Gooroo gara Walisoo deemaa osoo jiru konkolaataa deddeebisa uummataa minibaasii namoota feetee Walisoo gara Walqixxee deemaa jirtu waliin walitti bu'uun ta'uu himameera. Balaa kanaan konkolaachisaa minibaasii dabalatee namoota 4 irra balaan du'aa yoo ga'u namoota 13 irratti miidhaan qaamaa cimaa ga'uun hospitaala waliigalaa Walisoo fi Qidduus Luqaasitti yaaliin taasifamaafii jira jedhame. Balaa kanaan qabeenyi miliyoona 1 olitti shallagamu manca'uu fi ka'umsi balaa kanaas qoratamaa akka jiru eerameera. Dhiyeenya kana balaa konkolaataa Wallagga Ba'aa Biilaatti mudachuu akkasuma Wallagga Ba'aa Sibuu Siree fi Naqamtee gidduutti uumamuu isaa gabaasnee turre. Oduu keenya birootiin biyya keessatti paaspoortii elektirooniksii Itoophiyaa haaraan oomishame ifoome. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa paaspoortii elektirooniksii haaraa biyya keessatti oomishame guyyaa irraa Guraandhala 21 bara 2025 ifoomseera. Paaspoortiin kun sadarkaa nageenyaa olaanaa kan qabuu fi teknooloojii ammayyaan kan oomishame ta'uu sagantaa ifoomsa paaspoortichaa har'a gaggeeffame irratti ibsameera. Sagantaa kana irratti pirezidaantii Itoophiyaa Taye Asqasillaasee, Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasaa Caafoo, Afyaa'ii mana maree federeeshinii Agaanyaw Tashaaggar, Daariktara tajaajila immigireeshinii fi lammummaa Salamaawit Daawit dabalatee aangaa'onni mootummaa olaanoon argamaniiru. Paaspoortiin elektirooniksii Itoophiyaa haaraan kun odeeffannoo baayoomeetirii nama dhuunfaa dabalatee ashaaraa qubaa, fuula adda baasuu fi chiipsii elektirooniksii akka of keessatti qabatee jiru ibsameera. Paaspoortiin elektirooniksii kunis odeeffannoo sobaa fi hanna ittisuuf nageenya sadarkaa olaanaa kan qabu ta'uu fi ulaagaalee sadarkaa idil addunyaatti kaa'aman kan guutu ta'uu ibsameera.
Oduu keenyatti aanuun bulchiinsi yeroo Tigray hooggantoonni waraanaa tokko caasaa bulchiinsaa diiguuf hojjechaa jiru jechuun himate. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigray hooggantoota waraanaa Tigray tokko caasaa mootummaa naannoo diiguuf gochoota hin malle raawwachaa jiru jechuun himateera. Gochi akkanaa rakkoo hamaa fiduu akka danda'u akeekkachiisee jira. Bulchiinsi yeroo naannichaa ibsa guraandhala 20 baaseen hooggantoonni humnoota waraanaa Tigray tokko caasaa bulchiinsaa yeroo diiguuf hojiiwwan haala hin malleen raawwachaa jiru jechuun himateera. Magaala guddoo naannoo Tigray Mekelle irraa kiiloomeetira 40 fagaattee argamtu aanaa sa'aartii Saamree keessatti taatee mudate kan ibsichi aanichatti namoota qulqulluu irratti humna fayyadamaniiru jechuun himate. Bulchiinsi yeroo naannichaa ibsa isaatiin humnoonni waraanaa Tigray humna ittisaa ta'anii kan hundeeffaman lubbuun jiraachuu uummataa mirkaneessuuf malee garee aangoo barbaadu kamiyyuu gargaaruuf miti jechuun cimsee ibseera. Haa ta'u malee caasaa bulchiinsa yeroo naannichaa bu'uura seeraatiin ala diiguu keessatti hirmaachuu isaanii guutummaatti fudhataman qabu jedhe. Haalli kun kan itti fufu yoo ta'e uummanni keenya Tigray keessaa ta'ee alatti rakkoo hamaa jalaa ba'uu hin dandeenye keessa akka seenu sirriitti hubachuu qaba jechuun bulchiinsi yeroo Tigray akeekkachiiseera. Bulchiinsi yeroo keessaa qaawwi seeraa yookaas hojimaataa jiraachuu danda'us dhimmoonni akkasii gidduu seentummaa waraanaatiin osoo hin taane poolisii fi milishaa uummata isaaniin waliin hojjetaniin furmaata argachuu akka qaban cimsee ibseera. Miseensonni waraanaa caasaa mootummaa diiguuf hirmaachuuf gara gandootaatti bobba'uu hin qaban ka jedhu ibsi kun humnoonni waraanaa Tigray cabiinsa seeraa kana sirriitti hubachuun warra uummataa fi mootummaa faallaa hojjetan dhaabsisuuf tarkaanfii akka fudhatan waamicha dhiyeesseera. Adda bilisummaa uummata Tigray keessatti murnoota Debretsion Gebremichael fi pirezidaantii bulchiinsa yeroo obbo Geetaachoo Raddaatiin durfamu gidduutti walqoqqoodinsi ammaataa yeroo dhufe kanatti ibsi bulchiinsa yeroo naannichaa kun ba'e. Dhibbana ammoo qaamonni humnoota waraanaa Tigray gara murna tokkootti hiriiruun yaaddoo tasgabbii dhabuu naannichaa daran hammeesseera. Hooggantoonni humnoota waraanaa Tigray tokko ibsa guraandhala 23/2025 kennaniin bulchiinsa yeroo naannichaa diiguu fi irra deebiin gurmeessuuf murtee dabarsanii foomsanii turan. Murtoo kanaaf akka sababaatti kakaasan ammoo bulchiinsi yeroo itti gaafatamummaa isaa ba'uu dadhabuu isaatiin jechuu ibsaniiru. Hooggantoonni kun bulchiinsi yeroo naannichaa waliigaltee Piriitooriyaa jalatti hundeeffamee humnoota alaatiin dhiibbaa irra ga'eera jechuun himataniiru. Dabalataan bulchiinsi kun meeshaa namoota biroo ta'eera jechuun himatan. Itti dabaluunis hooggansi tokko gantummaadhaan faayidaa uummataa dhiisanii ergama isaanii kan kennameen ala socho'aniiru jechuun himataniiru. Bulchiinsi yeroo Tigray deebii laateen hooggantoonni waraanaa kunneen fonqolcha mootummaa ifatti ibsaniiru jechuun himate. Tarkaanfiin kunis ergama isaa irraa kan maqedhaa jechuun waliigaltee Piriitooriyaa balaadhaaf saaxiluu akka danda'u akeekkachiiseera. Oduu keenya dhumaatiin mootummaan Eritrea miseensonni waraanaa duraanii gara kutaa isaaniitti deebi'anii akka leenji'anii fi kaanaa immoo akka biyyaa hin baane qajeelfama baasu dhaga'ame. Akka qajeelfama kanaatti lammiileen umuriin isaanii waggaa 60 gadi ta'ee fi waraana Eritrea keessatti tajaajilaa turan galmaa'anii leenjii akka seenan ajajni kennameera. Akkasumas namoonni umuriin isaanii waggaa 50 gadi ta'e qaama mootummaa dhimmi ilaallatu irraa ayyama barbaachisaa ta'e osoo hin argatiin akka biyyaa hin baane ajajni kennamee jira. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin dhaabbilee leenjii waraanaa adda addaa keessatti loltoota hanga miliyoona 1 leenjisaa akka jiru maddeen gabaasaniiru. Bittaa meeshaa waraanaa guddaa irratti bobba'ee akka jirus maddeen keessoo irra deddeebiin himu. Eritiraan gaanfa Afrikaa keessatti rakkoo uumuuf socho'aa akka jirtu pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Mulaatu Tashoomaa tibbana ibsaniiru. Mootummaan Eritiraa garee siyaasaa Tigray waliigaltee Piriitooriyaatti gammadaa hin taane waliin walitti dhiyeenyaan hojjechaa akka jirus himaniiru. Eritiraan gareewwan hidhatanii mootummaa naannoo Amhara irratti fincilan waliinis tumsa uumuuf hojjechaa jirti jechuun komatanii turani. Ta'us Eritiraan gama isheetiin Itoophiyaan madda jeequmsaati jechuun ibsitee turte. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon har'a of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenya biroo hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.